Chaayinaan Itoophiyaarraa dhala liqaa amma dhuma bara 2018tti guutummaan haqxee. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin wal arguun mari'atan. Dureewwan lamaan wal arganii kan mari'atan yaa'ii Road Belt gaggeeffamuu dura. Pireezidaantichi jijjiirama waggaa tokko muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed galmaa'ee kan dinqisiifatan ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Chaayinaa guddinaa fi misooma Itoophiyaa bakka olaanaa akka qaban ibsaniiru. Pireezidaantichis dhala liqaa amma bara faranjootaa 2018 Itoophiyaa irratti kuufame guutummaa guutuu haquu ibsaniiru. Piroojeektii Finfinnee miidhagsuuf deeggarsa maallaqaa taasisuuf hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Hariiroo Itoophiyaa fi Chaayinaa gama maraan sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan hojjetan ta'uu muummee ministeeraa fi pireezidaantichi mari'ataniiru.